Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota YouTube Abdul Ab. Barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka isini qabadhee dhufeen jira. Barnoota haaraadha YouTube Studio update ta'e keessatti egaa seera haaraa tokko nu kennee jira. Karaa itti YouTube keenya guddina YouTube keenya ilaaluu dandeenyu video kamtu akka bareedaa ta'e akkasuma yaada bareedaa kan qabu karaa bareedaa ta'een sirriitti nuuf ibsee jira. Nuti itti fayyadamuu danda'uudha jechuudha. YouTube Studio bilbila keessan irra seentanii osoo yeroo YouTubein waan akkasii baasu irra deemtanii sirriitti ilaaltanii video kamtu akka bareedaa ta'e haala kamiin akka itti fayyadamuu qabdan osoo ilaaltanii bareeda. Mallattoolee jala kana jiran keessaa gaa YouTube Studio irra seentanii analytics mata duree jedhu yeroo tuqxan analytics mata duree sadaffaarra jiru haala kanaan isinii bana overview dhuma jalqabaa jalatti jechuudha. Yeroo isin xiqqoo sii gara jallaatti gasiigtan learn how YouTube recommends content akkaataa YouTubein video namaa itti beeksisu baradhu yookaan ilaalii nuun jedha. Waan baay'ee of keessaa qaba. Duraan egaa understanding your performance waan jedhu qofaan as nuu kaha. Yeroo nuti learn how YouTube recommends content ka jedhu kanarra akkaataa YouTubein itti beeksisu video adda addaa jedhu jechuudha. Yeroo nuti irra tuqannee gara fuula duraa deemne haala kanaan nu bana. Recommendations are based on a few different things. Recommendation YouTube wantoota xiqqoo irratti hundaha and your audience is the main force. Hordoftoonni keenya ga recommended ta'uudha yookaan immoo chaanaliin keenya akka beeksifamuuf gahee guddaa akka jarri qaban nutti agarsiisa jechuudha. Let's take a closer look nuun jedhee xiyya qoba gara fuula duratti agarsiisa. Tuqaalee adda addaa jiru harka keenya gara bitaatti harkisuudhaan gara fuula duraa deemna jechuudha. Fuula jalqabaati inni kun. Geengoon sun egaa hagam akka chaanalii keenyarraa fagaatee ilaalamaa nutti agarsiisa. Yeroo nuti fuula lammaffaarra deemnu do your video stand out to people haga videoon keenya yookaan immoo hagam akka videoon keenya jaallatamee namootaan irra tuqamaa jiru nutti agarsiisee tambinalii namoota adda addaa as keessa kaa'uudhaan keenya gidduurra kaa'ee nutti agarsiisa. Pretend nuun jedha that you are a viewer that doesn't know your channel. What would you click on? Mee akka nama chaanaliin kun kan kentaanetti ilaaliitii nuun jedha. Video sagal wayii achi nuu kaahee chaanaliin kun akka kan kentaanetti of ilaali osoo si tahee video salgan kana keessa kamirra tuqxaa nuun jedha. Kana jechuun tambinaliin keenya hagam bareedaa ta'e osoo namni biraa namni chaanaliin keenya hin beeyne kunnan kana dura qabne kamirra tuqaa isa jedhu akka nuti of ilaalluuf jechuudha. Kana jechuun videolee as jiran kana keessa akka nuti of awwaaddaru yookaan immoo ittiin dorgomii goonu nutti agarsiisaa jira jechuudha. Saddeettan jiru tambinalii namoota adda addaati yookaan video namoota adda addaati keenya achi keessa tokko qofa achi keessa kaa'uudhaan akka chaanaliin kun kan kentaanetti ilaali osoo videoon kurnan kun dura kan kee dhufe YouTubein sitti beeksise kamirra tuqxaa isa jedhu nutti agarsiisaa jechuudha. Nama biraa taatanii of ilaaluu qabdu. Keessanirra tuqamoo kaan salgan keessana keessa kan yaada bareedaa qabuuf mata duree bareedaa qabuuf tambinalii bareedaan dura kaahame isa kama akka ta'e ilaallaa jechuudha. Kana jechuun videoon keessan hagam akka bareedaa ta'e ilaaluu qabdu akkasuma mata duree isin barreeffattu tambinalii keessan qajeelfattu jechuudha. Kanarra erga ilaaltanii booda gara fuula lammaffaatti acha dabarfannu gara harka bitaatti haxaahuudhaan. Do people choose your video? Namoonni yookaan hordoftoonni namni biraa chaanalii kan kee ni filatu every 100 times that your thumbnail are shown viewers choose them 7 times. Yeroo jalqaba videoon gadhiifamu eegan harka dhibba keessaa jechuudha haga torba irra tuqamaa jedha. Namni haaraan ka biluu ta'ee jiru hagam akka namni irra tuqaa jiru. Many popular video are chosen up to 10 times. Kiyya haga torba irra tuqama jedha. Kan namoota bebbeekamoo fi videoon babbareedaan baay'een garuu jedha haga 10 irra tuqama. Kana jechuun kiyya xiqqoo gadaanaadha jechuudha. Carraan namni irra tuqu gadaanaadha jechuudha. Torba sadiin na caalaa jechuudha. So kanaafuu kontentiin hojjedhu qajeelchaa deemuun qabaa jechuudha haga inni bareecheetu qabutti. Ammallee gara fuula duraa yeroo deemnu do your videos keep people watching akka namni ilaalu attract naman godha yookaan nama saaba. Video daqiiqaa 10 ati maxxansitu keessa haga daqiiqaa 3 namni baay'een daawwataa naan jedha. Kiyya gubbaa kaa'ee haga daqiiqaa 3 qofa daawwatee dabni keessaa bahaa jechuudha average yeroo kaamu. Kan namoota biraa garuu jedha many popular videoon beekamtii qabu ka daqiiqaa 10 dheerinni isaa ta'e
haga daqiiqaa 5 sekondii 10 daawwatama. Kana jechuun gadaanaadha jechuudha viidiyoon kiyya haga ta'e. Sababni kun ta'eef maali? Sababa viidiyoo barnootaa ta'eef namni baay'een irra hin tuqu jechuudha nama dhimma isaa qabu malee. Ammallee gara harka bitaatti yeroo hatoofnu do people enjoy your video? Video kan keetti gammachuu qabu waan jedhuun people are shown more of what they like, share and respond positively to any YouTube survey waan jedhuun fuula sheeriitii fi laayikii immoo nutti agarsiisa jechuudha. Ammallee gara harka bitaatiif yeroo hatoofnu don't forget how people are influenced by video kan kee namni daawwachuudhaaf waan jarri irra dhaabbatanii daawwatan hin dagatini. Toopikii nama gammachiisu akka nuti hojjechuu qabnu mata duree nama gammachiisuu danda'u jechuudha. Viidiyoo nuti hojjennus viidiyoo haaraa ta'uu qaba jechuudha. Yeroo mara dhimma haaraa irratti daawwachuutu nurra jiraata jechuudha. Waan namni daawwachuu danda'u jechuudha. Gara fuula dhumaarra yeroo dhaynu understand what viewers enjoy to make video that get recommended. Video namni daawwachuu qabu yookaan immoo namni jaallatu video akkamii akka ta'e beekuu qabdaa nuun jedhee video haga ta'e gubbaa kaa'uudhaan look at your key moments waan jedhu jala sana nuu kaha. Yeroo nuti irratti nu eessa nu geessa video keenya keessaa video daqiiqaan jalqabaa qofti daawwatameef video top momentiin daawwatame nutti agarsiisa ka daqiiqaa dheeraan nu daawwatame. Kana jechuun videolee akka sanaa hojjechuu qabna akkasuma mata dureeree akka sanaatiin daneessinee hojjechuu qabna jechuudha. So recommendation kan YouTubein nuuf beeksisu mata duree nuti hojjetataa jirru yookaan immoo suuraa nuti irra kahaa jirru nuuf beeksisa jechuudha. Akka kaartaatti gowwazuudhaan namoota adda addaa bira nu beeksisa jechuudha. So recommendation sun baay'ee barbaachisaadha. Chaanaaliin keessan hagam akka recommend tahaa jiru asirraa salphaatti ilaaluudhaan chaanaalii keessan irratti viidiyoo maxxansitan sirreessuu eegaltu jechuudha. Akkasuma jalqaba viidiyoo keessanii baay'ee bareechuudhaan aga namni daqiiqaa 5-6 daawwatu gochuu danda'uu qabdu jechuudha. Akkasuma hordoftoonnis laayikii gochuudhaan daqiiqaa dheeraa nama daawwachuudhaan akka YouTubein bareechee recommend chaanaalii namaa godhu haga nuuf dandahame laayikiidhaan sheeriidhaan wal bira dhaabbachuu qabna isiniin jecha barnoonni keenyas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.